Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu. Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota jaalallee qulqullootaa, jaalallee Giftii Maariyaamii, kabajamoo abbaa keenya Malaaka Salaam, hojii geggeessaa biyyaa lallabaa godina Wallagga Lixaa, kabajamoo Maggaabii Hayimaanoot Lola Daani'el Taaddasee, akkasuma Liqaa'elaaf abbaa keenya hojii geggeessaa kutaa lallabaa Wangeelaa gadaamee keenya abbaa Gibra Maariyaam, abbootiin monokkosaati, haadhotiin monokkosaati, abboottan hamoottan oolonni Kiristoos hundi keessaan akkam ooltanii, akkam jirtuun, akka yoo nageessanii. Baay'eetu waggaa kana nu wajjin ture, kan biyyootti dabalame, kan naafate ol deebi'e, kan jaame ol deebi'e baay'ee jira. Jiraanni irra geenye Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ammallee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sararaan hojaa'edha. Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Utuu birriidhaan gaamatee har'an kan keenya miti. Utuu firaan gaamatee har'i kan keenya miti. Guddinaan gaamatee har'i kan keenya miti. Utuu qabeenyaan gaamatee har'i kan keenya miti. Utuu taayitaadhaan gaamatee har'i kan keenya miti. Abbaa waangoo keenyaa Waaqa keenya sarraan nu ga'ee galanni bara baraan hin taane. Meetti galitti kana ni duukaa jedha dhaloota. Hin dhaga'amu dhaloota. Amma dhaloota hundumaatti. Ulfinaan akka yaadatamu nan taasisa jedhame dhaloota. Amma dhaloota hundumaatti maqaan kee ulfinaan akka yaadatamu nan taasisa. Faarsaa Daawit 45 lakkoofsa 17. Waaqayyoodhaaf dhaamee jala. Dhaloota hanga dhaloota hundumaatti maqaan kee ulfinaan akka yaadatamu taasisaa jedha. Egaan bal'aa sagalee Waaqayyoo baranneerra, bal'aa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanneerra, bal'aa sagalee Waaqayyoo ittiin eebbifamneerra. Waaqayyo nu eebbise sanaaf galanni filillee mara. Abbaan keenya Daawit dhaloota amma dhaloota hundumaatti jedhe, dhaloota muraasa bukkeetti hin jenne, Ortodoksii tawaahidoo duwwaa bukkeetti hin jenne, dhaloota hundumaa biratti jedhe. Lubbuun Maariyaamis gaafa Gabri'eel misiraachootti dubbatee akkas jette, dhaloonni hundumtuu na galateeffatu ayyaana qabeetti naan jedhu jette. Galanni fililleen bara baraan maqaa isheedhaaf haa ta'u. Egaa walumaa gala guyyaa irraa gabaabsuudhaaf ol ba'uu ishee yookaan gara Waaqa ishee, gara Ilma ishee, gara isa waan hundumaa danda'u akka isheen ol baate seenaa bal'aa guyyaa gaafa 14 giftii keenya dubaroo Maariyaam bartoonni erga awwaalanii guyyaa irraa kan ammoo gara teessoo samiitti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamee ol baatee qulqulloonni raajonni duuka buutonni haadha isaanii waan taateef ergamoonni itti marsanii galatoof faarfannaadhaan utuu ol ba'aa jirtu guyyaatti Toomaas argeera. Galanni fililleen Waaqayyoodha. Egaan har'a maaltu ta'ee kan jedhuu fi teessoo isaatti erga ol fuudhee Waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ajaa'iba guddaa tokko hojjete. Walumaa gala filchataa jechuun argamuu yookaan mul'achuu jechuudha. Argamuu yookaan maal jechuun? Maal jechuun? Mul'achuu jechuudha filchataa jechuun. Har'a egaa Kiristoos ofii isaatii luba ta'ee giftii keenya maara
maal godhe? Phexrosin Isxifaanosii wajjin. Isxifaanos maaloodha? Phexrosoo isaan nama meeqa? Gaafa laallu gooftaa keenya Phexrosi Isxifaanosi meeqa? Qiddaasiin silaa meeqaan gaddafamu? 5 gaddafama miti? Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Phexros Isxifaanos 5 galanne filallaan waraqaan waaqayyoodha haa ta'u. Innumti mataa isaatiiyyuu sadiis meeqas jenna? Sadiis meeqas jenna? Kanaaf guyyaa har'aa kana galanni guddaan taarikii guddaan guyyaatti hojjetan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii waaqummaa isaadhaan bartoota ol waamee qorrobsiisee fooniif dhiiga isaa erga nyaachisee booda deemaatii barsiisaa jedhee immoo gara biyya lafaatti yeroo inni deebisedha. Galanni fililleen bara baraa waaqayyoodha haa ta'u. Egaani guyyaa irraa walumaa galaa ayyaanni ishee bishee waadaan ishee hunda keenya wajjin haa ta'uuti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya dubaroo Maariyaam ajaa'iba guddaa raajii guddaa guyyaan ittiin hojjete akkuma amma barataa ooltan ajaa'ibni guddaan guyyaatti raawwatedha. Maaliif taabotaa fi maaramii maaltu walitti fide kan jedhu abbaan keenya lubni Daani'el amma isinitti himaniiru. Isinitti dhedheeressuun hin barbaachisu, waggaa waggaanuma baranna. Har'a egaa ol ba'uu giiftii keenya dubaroo Maariyaamiiti. Ol ba'uu ishee kana keessatti har'a maaltu ta'e? Bartoonni fooniif dhiiga waaqayyoo isheerraa akka nyaatame, isheerraa akka dhuganii, jireenya samii dhaqanii arganii akka deebi'anii. Egaan waaqayyo erga foonsaaf dhiiga isaa kenneef immoo deemaa barsiisaa akka jedhe. Subaayii kana keessa waan kadhachaa turre, waan wawwaachaa turre, waan itti bu'aa turre abbootiin keenya saayitii 6 kaasanii saataatiidhaan, ganama kidaaniidhaan, guyyaa guutuu cuuphaadhaan, saayitii 9 booddee immoo gubaahiidhaan halkanii guyyaa darbaa dabarsa dabaree waliin naqanii waltajjiif tajaajila wal harkaa fuudhuudhaan subaa'ee kana kan kadhachaa turame biyya keenyaaf eebbaa taasisu. Saba keenyaaf nagaatti nuuf haa laatu. Ayyaanni giiftii keenya hunda keenya irra haa bulu. Waadaan ishee hunda keenya haa gargaaru. Egaan ijoollee waaqayyoo guyyaan har'aa giiftiin keenya dubaroon Maariyaam guyyaa ishinitti ol baatedha. Maal akkamitti durboon ol baate? Maal akkamitti Maaramiin ol ba'uu dandeesse? Nama taate akkamitti ol baate kan jedhu immoo yoona shakkiin keessa isaa kan guute obboleessi Haariyoos inni lapheensaa dhagaa ta'e jiraachuu mala. Ilaa ijoollee tawaahidoo akkamitti Maaramiin du'aa kaate kan jedhu jiraachuu mala. Nama dha'oo akkamitti du'aa kaate kan jedhu ilaa ijoollee waaqayyoo. Sagaleen waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 17 gubbaatti waa'ee Dabra Taaboriin dheengadda yeroo baran Musee boollaa kaaseera. Waaqayyo kaaseera moo hin kaasne? Kaaseera moo hin kaasne? Kaaseera. Musee moo Maaramiitu caala? Maa jettani? Musee moo Maaramiitu caala? Musee isa wangeelaaf, Musee isa waaqayyoof jedhee rakkina gidiraa dhiphina hundumaa danda'e boollaa kaasee ulfina waaqummaa isaa kabaja isaatti agarsiise. Haadha garaatti sabaatti immoo kaasuun isatti hin ulfaatu. Eliyaas immoo ol ba'eera fooniin. Eliyaas akka ol ba'e foonni Maaramii ol ba'uun nama shakkisiisu. Eliyaas immoo Maaramii caala jarana. Eenyutu caala? Kanaafuu ol ba'u Eliyaasiin amanaa, Museen boollaa ka'eera jecha amanaa, Maaramiin boollaan kaatu, Maaramiin ol hin baatu jechuun kaada amanaa kaaduu jedhama. Kanaaf ijoollee waaqayyo waa'een ol ba'u isheeti. Eliyaas ol ba'ee, Maaramiin immoo haadha Kiristoosii. Eliyaas wangeelaan waan bitamedha. Eliyaas wangeela mootummaa waaqayyoof waan gajjabeedha. Kanaaf iyyuu kiristaanota walumaa gala ol ba'u ishee kana waaqayyo nu agarsiise. Illee ammee galateeffadha. Arraan kan nu ga'e har'a kan nu agarsiise bara garis akkasuma ittiin nu haa ga'u. Mee warri keessan iddoo teessanii ol ka'aati, warri fagaattanii jirtan immoo as dhiyaadhaati. Waan tokko fuula waaqayyootti kadhanneeti achi booddee kadhannaa kee sagantaa keenya hin xumurra. Waaqayyoon ayyaana isaa hunda keenyaaf nuuf haa baay'isu. Eebba isaa hunda keenya irratti haa dhangalaasu. Waadaan ishee biyya keenya, saba keenya, amantoota keenya duukaa haa ta'u. Mee harka keessan lamaan isaa gara waaqayyootti ol nu kaasa. Barreen gaddaa yaadattu waa'ee biyya keenya iddoo kanatti bu'aa turre miti jarana.
bu'aa turre miti. Biyyi lallabaa keenya illee garee garee kutatee yaadatti yoo ta'e filchataa kana addanatti bu'aa turre mimmaan keenya dhangalaasne akkam taati gaafa taskaanni amma maal taati gaa jedhaa turre waaqayyo keenya hanga har'aatti bataskaana keenya ulfina waaqummaa isaatiin lolli yootti baay'ate iyyuu wareegamummaa yootti baay'ate iyyuu ari'atamuu yootti baay'ate iyyuu waaqni keenya ijoollee tawaahidoo nu sassaabaa jira moo nu sassaabaa hin jiru? Nu sassaabaa jira moo nu sassaabaa hin jiru? Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u dhaame. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u dhaame. Hukumaan siif haa ta'u dhaame. Arraan nu keessettaa jedha. Waggaa kanaan nu gayyadhaan immoo ilaa yaa waaqayyo jedha. Ammayyuu amantaa keenya jedhaame. Amantoota keenya jedha. Biyya keenya jedha. Amantaa tawaahidoo jedha. Maaloo yaa waaqayyo jedhaame. Rakkinatti dabarsitee laatiin jedha. Dhiphinatti dabarsitee laatiin jedha. Yaa waaqa qulqullootaa jedhaame. Dhiiga qulqulloota keenya jedha. Waadaa wareegamtoota keenya jedha. Mana amantaa keenya nu eegi jedhaame. Daangaa amantaa keenyaa nu kabachiisi jedha. Yaa waaqayyo jedhaame. Gadaamota jedha. Adibaaraatota jedha. Nagaa laadduuf jedha waaqayyo. Nagaa laadduuf jedha. Nagaa nu dhageessisi jedha. Jaalala ishee nu agarsiisi jedha. Tokkummaa ishee nu agarsiisi jedha. Yaa waaqayyo jedhaame. Tajaajiltootaaf jedhaame. Jaalala kenniif jedha. Biyya keenyaaf jedha. Nagaa nuu kenni jedha. Kidaana biratti nagaa nuu kenni jedha. Haati waaqayyoo nagaa nuuf haa laattu. Haati waaqayyoo nagaa nuuf haa laattu. Asitti illee wangeela duwwaa dhageenyaa faarfachuu boo'uu duwwaa argina. Gaafa dabiriitti gallu yaaddomne warri jettan baay'een keessan jirtu. Yeroo biyya keenyatti gallu attam goona isatu nu yaaddeesse warri jettanii boossan jirtu. Waadaa isheetiin biyya sin galtanitti sin duukaa haa galtu. Kakuu isheetiin lafa sin galtanitti sin duukaa haa galtu. Eebba isheetiin biyya sin galtanitti sin duukaa haa galtu. Rakkinatti dabarsitee sin hin laatin. Ijoollee tawaahidootti sin haa cimsu. Jaalala giiftii maaraaf laphee keessan keessa oolchi haa bulchu. Biyyaa maqaa ishee raba keessan irra oolchi haa bulchu. Amantaa keessanitti sin haa jabeessu. Jaalala abbootii siniif haa kennu. Jaalala qulqullootaa siniif haa kennu. Jaalala fannoo siniif haa kennu. Ayyaana isaa siniif haa baay'isu. Eebba isaa sinirratti dhangalaasu. Har'aan nu ga'eera bara geerooddii isaa keessaa nun dhabamsiisin. Galanni illee maraa Toleegaa obboleettii